sabbata irraa kenaa kenne addaa na kadhatee dadhabee bakka itti matu dhabe barnaa tachi salantiin irraa godhaa sirriitti astaghfirullah warri kaleessa sabbata irraa eekkatee shinti beetii arabaa miicee mubaarak duun qabdu jedhee naa kenne na kadhachuu qabaadha tarii isin idaan namaa isin raffisa ta'a ana immoo of na ajjeesisa idaan namaa deeniin namaa of na ajjeessa eessanii warri maallaqa sabbata shinti beetii arabaa miicee naa kenne rabbii jedhii mubaarak birrii keenya nuu kenne tokko abudaabii irraa galtee hospitaala Jimmaa keessatti haadha bira teessee haati koo du'aa jirti jette ankaleessan du'inii fassii kennee naan jette haati koo yoo duute seenaadha ankaluma sitti mufanii bagana irraa kaafte choo jettee sitti cufatte hin jedhe namni naa kenne har'a du'uu qaba birriyaan saamame jara maaltu dhibe waa'ee saamicha kooti irriban dhabe hangara kootiin deenii namaa narra jiru silaa jiraatti qabdanii naan gaafattanu namicha kana ammas taana namichi maqaan isaa Fadiluu jedhama dhalataa naannoo Harargeeti dhageessanii dhalataa naannoo Harargee keessaayyuu fira mucaa an Soomaaliyaa keessatti dhukkufatee jennaan nama ajjeesee jennaan guyyaa 14 caammaadhaan taa'ee baaseeti maqaan isaa Fadiluu jedhama wallaahi wa billaahi yoon du'e namicha kana gaafatama kana qubanaa qabaadha jedheen dhufe warri immoo maallaqa mubaarikii buufna jettan afaanin taane nana sosisina isinin jaalladha na jaallattu wallahi jira kotti miti du'a kotti kadhatamu kana booddeemu yaa rabbi ilmaan koo yoo ajjeesifiti yoo rakkifte fuundura namaa dhaabu dhageessani dingata mubaarak yoo dhukkufatee lafatti hafe ayyoon dhukkufadhe ofan ajjeesa dhufe fuundura namaa dhaabu dhageessani dingata gammaddanii mubaarakiin gargaarsinna mubaarakiin gargaarra jettanii yoo yaaddani shaqqalachuu yoo barbaaddani keessa dhageessani mubaarakiin qabnee gargaarsa mubaarak jennee ummata waamnee birrii nyaannaa yoo barbaadan ummata nyaadhaa ummata oromoo maqaa kootiin nama birrii tokko siin gaafateen kennina ana sosata innan liqeeffadhee wal dabarsaa jiruufi fuuldura namaan dhaabadhuufi edaa namaan irra jirus akkasumuniin tokko narraa kafalamu wallaahi billaahi hin barbaadu niyyaas hin qabu barbaannaan amma kana gadi taa'een ijoolleen na jaallattan ol seenaa jedhee nama na jaallatu nan beeka warran fooloo godhe kumni kudhanan kun birrii kudhan yoo irraa fudhe nan kafala loo oromoon boriifuu quba qabaadha ofii kootii akkan jiru tan jira sini galee ofii kootii nama dhukkuba qabu akkan jiru tan jira namni haqa namaa eeggatta yoo ta'e ilmi namaa tokko birrii sii liqeesse birrii koo naa kenni birrii koo naa kenni birrii koo naa kenni roona siin jedhu maal taatame hojii maaliin namaa hojjetama utuu si'iiti dandeessee waa hojjettaa gara fuulduraa keetii yaaddaa dubbatti malee boo halkanii guyyaa mataan banameen ijoolleen badiin qaban haqqii jara na gaafatan namoota biriin irraa qaban immoo tuun sin itti mee nan saalfadha himu namoota kaleessa miidiyaa irratti itti kadhatame sini galee namoota kaleessa miidiyaa irratti fayyaan qabdu jedhamee itti kadhatame mubaarak fayyaan koo fayyaa keen caalu hoodee miti yaalami jedhee amma wadaana eeggatee dadhabee sini galee kana yeroo lama sadii sitti maddeera akkasin angaruu wanni garaara nyaatu nama kuma afurtu jira ajandaa koorraa nama kuma lamaaf kuma sadii teessanii haasaa turtan namni naa dhimmamu tokko kaanadaa keessa dhabame kaleessa lubbuu obboleessa isaa fira isaa ahmadiin harargee keessa haadhaa abbaa boochisee mandara boochisee gammachuudhaanaan ustaaz Hamzaa Shee Jaabir ofii isaaniitii dhaqanii naa gaafannaan didi namichi kun dhageessanii ustaaz Hamzaa Shee Jaabir dhaqanii birrii isaa kenniif jedhanii naa gaafannaan na dhawwate yoo waan har'a geesse ammas taanaan waraabbadhaa sababii Fadiluuti an deenii namaa baadhee jiraachuu obboleessa makiinaa keessan taa'aa oolaan yoo makiinaan na darbatee kufellee sababii Fadiluuti an hassaabii biraa hirriban qabu laaybii irra noole dhugaadha isaatii deemur dhugaadha hirrafuun rafaan jiru ergan turkii deebi'ee keessattuu nama saalfadheetan giddii amma hiriyaan qabuwan hundi namaana jibbeechuudha maal isaatii diddimme fur laaybii abbaa giddiitiin lola laaybii maal laaybii irra noolee bula kanaayyuu yoon jiraadhe xiqqoos yoon ijoollee obbolaa kootee hojii xabadhee kolfee jedhe narraa gala asittan baqadha yoon naa dawwale kaaseen hello
لايف رنجر لين أبا ما لقنا راك أبو تشوف هاجر أبو ليسو أستم بقى ديتا على لايف را سيدي قال نمني ما لقنا راك أبو هنا ده ولا hello كوي لايف رنجر أجر جرين شوف شوفنا لالو النيسو هم ندبان يولين كون نمت ماتان دبان يولين كون وري دينينا راك أبان وري إدانا راك أبانو بكي إدان نمات كفال شيفا ممانا خنا بكي هاتوني تساتلا ممانا خنا إيه ساتي ما توري يولين كون يوجد لك أنا براتي مثلا إمام مبارك رانا سوف نور إسام نام جرني إن أفكات دني إيش أصلي تمتمر أصلي تمتمر أصلي تمتمر أصلي شيخ نيو يقول قالني مبارك مالك نيو لو تجنن ولا فيده كيسني نعافته أصلي نعافتك ولو لني سنو ولو لني قدي بوسه بكتة قصدي ورا قدي بوسه كذا سر جرا بوايره كرول تيجي لني كره ثاسا نافول قال شيء أصلي نعافته سني فكفلو كمال جري ولا تقول له بتيرا جولين كونه ستمتره ijoolleen kun eessatti martire yoo isiin immoo humna dhabde yoo jarri anarraa maallaqa jaraa fudhachuudhaaf humna dhaban sagalee dhaban ijoollee shamarranii kun dhiirri kun kaleessa mubaarak hin du'in jedhee naa liqeesse yoo humna dhabe ani immoo humna ta'eef hin dubbadhaafi jechuudha. Deenii namaan narra jira namicha eessani fadiluu jedhamu annaa fuudhaaf sidii jedhu maaliif kanan dura sitti maddee boo'ee viidiyoo maxxansee suuraa isaa maxxansee ragaa jiru guutuu sinii baasee waan aangoone naa gootuuf miti quba qabaadhaa an isaaf nama galataati kan mucaa Harargee ajjeefamuudhaan Soomaaliyaa keessatti murteen du'aatti murtaa'ee jennaan birrii miliyoona 4 funaanee fi geessanii funaanee fi baasisee fi galata ollaan du'a kooti sababa taara an hafiitii fira isaatiif sababan ta'e dhageessanii hafiitii fira isaatiif sababan ta'e inni immoo du'a kootiif akka sababa taa'aa jiru quba qabaadhaa kanuma mala boriifu maqaan isaa Fadiluu jedhama suuraa isaa siniif maxxansa fixadheera humna barbaadaa jiru dandeessu isa qofaa miti ka Ameerikaa jirus maallaqa koo nama lama sadiitti madheera maanguddummaan dubbatameera naan galle maallaqni koo kan koo miti maallaqichi kan ijoolleeti isa dadheen namarraa liqeeffadhe kan ijoollee mana madaamii keessaati maala godhure ijoolleen kun halkanii guyyaanatti dawalan halkanii hojjechuun harkaa bade isin immoo warri ajira deemtanii kaffalattanu maal abaarsa abbaa keessanii qabdu moo abaarsa haadha keessanii qabdu waan akkanaa nama barsiisina dhageessanii waan akkanaa nama barsiisina abbumti idaa dhageessanii sirraa kaffalla warreettanu amala anas balleessuuf deemtu ofis balleessuuf deemtu nama biraallee amala kan biraa tokko maallaqa narra jira jedhee sii dhufa bor kafalaa teessaati noo wanni namarraa kafalamu hin jiru amala nama balleessina akkamitti maallaqa narraa kafaltu jin tun maallaqa qabu maa oromoon naa gaafatu dhabame namni gosa qaba kutaa qaba ijoollee Harargee dhugumatti ijoolleen Harargee qofti nama kana qabdee irraa naafuchuu dadhabdaniitu firan hin qabne kaan sidee galee firan hin qabne yoon du'e kaleessa an dhaabadheen hirriba malee bulee sababii obboleessa keessan mana hidhaa Somaalee keessaa sinii baase ijoollee Harargee yookaan haa kafalaa yookaan haa kafachiisaa kalas gosa qaba namichi ganda qaba gandaan naa kafalaa feetan himaddeen sheesheetti himadde ustaaz Hamzaa Shee Jaabiritti himadde mal galatan qabu sirratti akka dhuunfaatti akka gandaattu galata sirraan qabu waan kalas akka gandaatti naa kafalaa feetan du'a kooti sababni isin ta'a jechuudha akka walii galaattu kanuma isinitti himuu dhufeera isinii galee ijoollee Harargee kokkee qabdanii maqaan nu badeettanii kaleessoo maqaa eeggattu mataa eeggattu kokkee naa qabdanii naan fuutanuu maallaqa fuutanii dhaa nama naatti kenninaa maallaqni bira ga'uu barbaadaan jiru waan ما رب ما سورة تنومان ربي سورة جونا في يوم فينا نبي نسامة نسامة مبكتة أنا بقول لك سنيفان بريكم أدي بريكم عشان تما بونا ندي بيسي سارام أكنا نشان تمني دبي إنك تت نا جيسو أنا برباد وشو نمني ما كاية كذا نمني ده بيجي كم نجلا نمني كوسان كم نجلا يقول لهم مسدي دفعي ما دمتي ما يوفو تاني إذا أنا ما نرى كبل تاني نجلا نجلا كوجو ليه كوجو جلا دمارا كوكبا nama nan kufa nan kaan sheemi miti maal sheesheetti maddeera sheesheen quba qaba Abu Rashiidaan quba qabdi isaan kitaaba barreessan quba qabani ustaaz Ibsaa Dhugaa biratti waan inni haasa'e isin dhaggeeffachiisa kun yoo barbaadda yoo nama nutti hin jechuudha
كنوا لا رجع فدا خليفون كوبا كبا مال ما أنا سبولة سكيسني ilma keessani yoo inni dideeyyumaa gosa qaamiti ma am miskiinam baqataa intinaa keessa jiraataa ture man namichi gosan qabuma sanuu firri isaa qabamee nama ajjeese jedhamee Somaaliyaa keessatti hidhamee murteen du'aatti murtoofnaan dhufee Mubaarak mucaan fira kooti murtee du'aatitti murtaa'e maal wayya jennaan abshir guyyaa 14 miti guyyaa 4 yuuna gaa'edhe taa'ee mataa hidhadhe akkuma dhaqan Oromoo rabbii jedhaati ilma Oromoo tajjeefamaa jira birrii kennaa jedhee kokkee qabee uummatarraa guuree akkaawuntii haadhaaf abbaa irratti walitti qabee du'a oolchinaan hadda du'a kooti sababa kan ta'aa jiru eenyunni namicha Fadiluu jedhamu biyya Kanaadaa jiru warri na jaallattan warri na jibbitanus quba qabaadha awwaan nyaadhu na benjinni waan an dhugun dhabe hinjinni naafuudhaa jedhee himadheera sheesheen quba qaba sheeritti godha dhufee akka ni dhawwate ragaanaaf aboo uummata Oromoo irratti ustaaz Hamzaa Shee Jaabir jalaa salaamataa qabuu didee jennaan aaranii anuun dhiisu jedhani ustaaz Hamzaa Shee Jaabir illee na waama ustaaz Hamzaa rabbii sodaadhaa kottaa ragaanaa baa uummata Oromoo irratti ustaaz Ibsaa dhugaa namni quban qabne hin jiru namni Harargee qabu jajjabne jechuudha garuu murtee wayii sinnaan kennine murteen sinnaa kentanii kana Mubaarak bakka murteen kennaan hin jenne mucaan hin mormine eessanii mucaan hin mormine hin ta'a matu ni taati kaleessa an obboleessa isaatii akka inni hin duune mucaa Harargee Somaaliyaa keessatti ajjeefamuudha jedhe irran deddeebi'a waan na deddeebisee jira sini galee ajandaa kana fideenatti kennee dawwalee Mubaarak mucaa kee dhuguma sponsoranaa ta'aa jira jedhanii kabajee calluma jedhe ni taatii kun anaan mala kaleessa gaafa obboleessi keenya kunoo Somaaliyaa keessatti nama ajjeesee du'aa jira rabbii jedhi sagalee ta'eef jennaan sagalee ta'ee fi baasisee haadhaaf abbaa walitti boochisee akkanattan kunoo laalaa ija keessa warreen argina jechuudha. Qophii qopheessee oolaa qalee an birrii kootiin dhageessanii mucaa Harargee Somaaliyaa sana mee namni wajjin qaltan kottaa natti himame oolaa qalee haadhaaf abbaadhaa mucaadhaa haati mana jirti abbaan immoo ooyigaa oolaa qaleensi madhe laslaasaa bitee maanguddoota dhaqaniif dhageessanii laslaasaa isin nagarsa footoo hunda isin maxxansinee miti an waan an godhee maxxansu har'a garuu guyyaatu ga'e ilaalaa laslaasaa bitee oolaa bitee biddeen bichiisee ruuzii hojjechiisee maanguddoota deemanii sini maxxanseeraan hin maxxansine akkanan godhen jedhu rabbii koo biraan argadha mee namni immoo birrii kana nutu baase jedhu dhufeen harkatti qabamu namni birrii kana lakki Mubaarak nutu baase malee ati hin baafne namni jedhu sini maxxansine nagalateeffachuu keessan hin barbaadu yaadannoodhaaf footichi na biraan kun utuu maxxansee kunoo ajandaadhaa manaa kun mucaa Harargee Somaaliyaa keessaa durraa hambisisan eessanii kunoo tilaa kanattan qophii qopheessiisee simachiise tun siniin jedhe jechuudha. Oolaadhaa kaasee amma maalitti jechuudha. Sin agarsiisa qoyya. Naa bu'aa jira. Ana qopheessiise qophii kana. Qophii kana anatu birrii ergee ala. Yeesanii. Amma sin agarsiisa haadhaaf ilmoon immoo gaafa wal argan. Kan ilaala akka isinitti maalala. Isinitti mee dhageessanitu viidiyoo kana hadha malee argitanitu maxxansinaan. Maxxansinaan maaliif obbo dhageessanii? Namni gastiirra ba'ee
أما نيمة ستي متى يصير لابس سأقول مالك باقي متى بكيا توني تسات لهم mana كنا من نقول إمو نما سامين إيش هذا يميل لك كو أفران كلام تيم polis dia nama sami namni tiba tanun juru me turki wifi ke jira ala lo man wifi na ban ay galan niro amma internet